abdiidhaan eege ilaanuu sirraa dhugaadha narra murachuun kee wayi garaa jabeenya kan kee ani yoomin beeke adawwii waliin dhufeene arrana gammattee ati illeen dabala isaanii dukkanan nagattee tansii dhufte haana fuutuu nan jechuun keessobaa ilaanuu jalalti baanan tumurrisii jibba Khotu khonna, khotu khonna, khotu khonna 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 Yodif na jalete Onenti yasi banada Shena yosi vite Afanin kare sebisen Arrosin nabaru Heruma vetus nadifte Rapisi hajaru Khotu sinega innafin Yodif na jalete Onenti yasi banada Shena yosi vite Afanin kare sebisen Arrosin nabaru Heruma vetus nadifte Rapisi hajaru Khotu khonna, khotu khonna, khotu khonna 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 Abdi baruna heerum taatiin si amanee obsee Dhageessee beektuun sehaa adaba jaalala Anaafuu biddaan taphataa sirra yoomin laala Waan jaalaltitee na gootee fituu odeessee Abdi baruna heerum taatiin si amanee obsee Dhageessee beektuun sehaa adaba jaalala Anaafuu biddaan taphataa sirra yoomin laala Ifadhee dadhabee si jala deddeemu Obsidaa ngaa qabaa mucha ta'een ilmu Taayilakii siin gorsaa boodan isheen ho'itaa Jarjaran na keessaa baaf ma jarjartaa Khotu khonna, khotu khonna, khotu khonna Khotu khonna, khotu khonna, khotu khonna Khotu khonna, khotu khonna, khotu khonna Khotu khonna, khotu khonna, khotu khonna